Akkam jirtu dhaggeeffattoota shaalloo Oromoo hundi keessan share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa. Sagantaa kana yeroo yeroodhaan fooyyessaa deemaa jira. Share, like, comment, subscribe gochuun keessan immoo kana caalaa jabeessee akka hojjedhuu fi sagantaa biraallee akka dabaluu na taasisa waan ta'eef share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ani shaalloo Oromooti. ከጠመንጃ ወደ ጠረጴዛ እንሂድ። በየቀኑ ስለ ብሔር የሚያቀረሸው ሁሉ እኛን በብሔር ሊከስ ይፈልጋል። 3 ክላሽ ይዘው ውር ውር ሲሉ 4 ኪሎ ይታያቸዋል። ሲቆነጠጡ ደግሞ ጄኖሳይድ ነው። በፈንቅለ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ አይሳካም። አማራ ክልል ያለው ሸኔ ቢመጣ ምን ያደርጋል? የአባቶቼን ርስት ወርሳለሁ እያለ Akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya deebinee dhufnee jirra. Har'a kan haasofnu haasaa Dooktor Abiy jechuudha. Paarlaamaa irratti yookaan immoo mana marii uummataa irratti jechuudha. Deebii manni maree gaafateef yookaan immoo hirmaattonni mana maree gaafataniif deebii inni kenna irratti riyaakti kan godhudha. Riyaakti gochuudhaaf immoo akkanaa turte jechuudha. Gaggabaabsee kan keessaa fudhadhee turtii sa'aatii 4 turtii baay'ee guddaadha. Hunda isaasitti dhiyeessuu hin danda'u waan ta'eedhaaf ciccira jechuudha. Mata dureetti keessaa baasee mata dureen tokkoffaratti kan keessaa baasee waa'ee nagaa irratti maal akka inni jedhe ilaala. Itti aansee immoo waa'ee sabaan ol farrajuu irratti maal akka inni jedhe ilaala. Itti aansee Amaaraa shanee fi Oromoo shanee kan inni jedhe maaliif akka inni jedhe ilaala. Itti aansee immoo fonqolcha mootummaa geggeeffamuuf kan jedhellee fonqolchi mootummaa akkamitti akka geggeeffamu maaliif akka akkas jedhellee ilaala. Itti aansinee jechuudha waa'ee hidhamtoota siyaasaa maal jedhe jechuudha. Kanaaf qabxiiwwan 6 gurguddaadha jechuudha. Waan malaamaltummaa wajjin wal qabatee akkuma jalqaba irratti waa'ee maalitii waa'ee nagaati. Lammaffaa irratti immoo waa'ee sabaan wal farrajuuti. Sadaffaa irratti immoo shanee Amaaraatii fi shanee Oromoo kan jedhudha. Arfaffaa irratti immoo fonqolcha mootummaati. Shanaffaa irratti hidhamtoota siyaasaa fi jaarraa irratti waa'ee maalitii waa'ee malaamaltummaa keessaa fudhee jechuudha. Kana yoo fudhadhu viidiyoo isallee fudhee jira. Viidiyoo isallee waliin dhageeffannaa garuu immoo amma haala baratame san irraa jechuudha. Jijjiiree jalqaba irratti eega ibsa kunneen boodatti viidiyoo itti aansee fida waan ta'eedhaaf kanaaf hundi keessanuu subscribe, share, like, comment gochaa akkana eegdanii abdiin qabaa jechuudha. Jalqaba irraa gaafa kaanu waa'ee nagaatiin wal qabatee maal jedhe Dooktor Abiy maal dubbate kan jedhudha. Waa'ee nagaa irratti deebii akkamii deebise kan jedhu irratti riyaakti kan godhudha. Waa'ee nagaatiin wal qabatee kanaan duratti warra Keeniyaa jirullee, warra Eertiraa jirullee, warra Ameerikaa jirullee, warra biyya kamuu keessa jiruu fi yaamicha godhuu keenya asumarratti ni yaadattu. Karaa nagaattu caalaa teennee teessoo waliin mari'annaa jenneetiniin yaamicha gooneefii jirra jedha. Kana jedhee geessee immoo waan nama ajaa'ibu tokko jechuudha. Maal jedhee jechuudha. Qawwee 3 qabatanii yoo asiif achi birbir jedhanii 4 kiilootu itti mul'ataa jedha. Yoo asiif achi qawwee 3 qabatanii yoo asiif achi birbir jedhanii 4 kiilootu itti mul'ataa. Yoo xiqqoo achi siiqan immoo gootummaa itti dhagahamaa jedha. Yoo mootummaan tarkaanfii fudhachuu eeggale immoo jeenosaayidiin nurratti raawwate jedhaniitiin iyyanii. Yoo isaan ajjeesan jenosaayidii kan taane yoo mootummaan ajjeesu jenosaayidii akkamitti ta'uu danda'a? Falli jiru loluma dhiisudha. Falli jiru waluma ajjeesuu dhiisudha waan jedhu kaasee booda eega viidiyoo ilaalleen booda immoo maal jechuu akka ta'e irratti riyaakti godha waan ta'eef viidiyoo isaa eega ilaalleen booda jechuudha. Itti aansee kallattii maal ta'ana mata duree lammaffaatti darbaa jechuudha. Mata dureen lammaffaan maal jedhaa? Sabaan wal farraju kan jedhu jechuudha. Warri jedhe dubbii isaa baay'ee isaa gara faannootitti deemtu waan ta'eef sirriitti na dhaggeeffadhaa. Warri kaabbaa sabummaa keessaa hin baane nu sabaan nu farrajaa jedha. Warri kaabbaa ofiiyyuu kaabbaa sabummaa keessaa hin bahin kun jechuudha. Nuti immoo sabaan nu farrajaa. Kana jechuun maal jechuudha? Akka waan faannoon jedhee fakkaatti dubbii waan ta'eedhaaf ofiifuu waa'ee sabaatti haasa'u nuti immoo
akkamitti waa'ee sabaatiin nu farrajuu danda'u waan jedhu kaasee kan adda ta'e immoo kan ta'an sadaffaa irratti jechuudha. Kanallee addanatti ta'e jechuudha. Addanatti ta'e yaa'u Oromoo shaneen jedhama duraanuu jedhaa oolanii. Garuu immoo Amaaraa shanee kan jedhu haasa'e jechuudha Dooktor Abiyyi. Maaliif akka inni jedhe naan galle? Maaliif akka jedhe naan hin galle? Garuu wanni inni jedhe kanaan dura faannoo jedhanii obboleeyyan keenya faannoo jedhanii amma garuu Amaaraa shanee waan jedhameef naallee galuu baatu. Garuu kan inni jedhe lamaan isaaniitiyyuu jechuudha. Sabarraa ijaaramanii keessumattuu jedha Amaaraan shaneeni ristii abbaa kiyyaa deebisaa jedha. Ristiin kenna hundaati. Abboota kenna hundaati malee ristiin nama tokkochaa qofa as keessa hin jiru waan jedhu kanaa kallattii maan jechuudha. Isaanumaaf dhaamsa dabarsee orma faannoo kanaaf dhaamsa dabarsee jechuun ni danda'ama jechuudha. Akkasitti deebisee kan biraa waa'ee fonqolchaan wal qabatudha jechuudha. Waa'ee fonqolchaadhaan wal qabatu irratti maal jedhee kan jedhudha. Amma dubbiin ijoon wanni guddaan dubbii taatellee jechuudha. Sooshaal miidiyaa kanarratti haasaa guddaa fi namni baay'een irratti riyaakti kan godhu waa'ee kana jechuudha. Fonqolchi mootummaa maal ta'edha kan inni jedhee abbootiin tokko tokko iddoo adda addaatitti jechuudha Finfinnee kana keessatti jechuu barbaadee fakkaate fonqolcha mootummaa geggeessuudhaaf mari'ataa jiru. Fonqolchi mootummaa Itoophiyaa keessatti gonkumallee ta'uu hin qabu jedhe. Gonkumaayyuu ta'uu hin danda'u jedhe. Kanaammoo jedhe nuti waraana keessaa dhufne waan ta'eef ni beeyna akka fonqolcha mootummaa geggeeffamuu hin dandeenyetti instituushinii ijaarre yookaan immoo jaarmiyaa fonqolchi mootummaa irratti raawwachuu hin dandeenye ijaarre. Kanaafuu hin yaalina yeroo keessan hin balleessina. Dhiisaa hin dandeetta ergaa dabarsina fakkaate dhiisaa fonqolcha geggeessuu hin dandeettanii yeroo keessan lafa bilaashuu hin balleessina yeroo keessan cal jettaniitu hin balleessina waan jedhu ergaa kan dabarseedha. Achumaan maal jedhee jira keessumattuu jedhe immoo Itoophiyaa keessatti fonqolchi yeroo tokkollee milkaa'ee hin beeku waggaa 50 asitti jechuudha. Naannoo waggaa 50 duratti ta'ee jira jechuudha. Inni tuquu barbaade Haayile Sillaasee na fakkaate Mangistulleen militariidha fonqolchi raawwatamne mallasillee akkuma sanii fonqolchaanii miti riifoormiidhaan dhufe akkas jechuu barbaade jechuudha. Lumaa galatti jechuudha fonqolchi raawwatamee hin jiru. Kan biraa immoo Itoophiyaa irratti fonqolcha raawwachuudhaaf haalli jiru mijataa miti. Amma namoonni adda addallee kanuma kaasanii jechuudha Itoophiyaa keessatti fonqolcha raawwachuudhaaf haalli mijataan hin jiru. Gaariillee ta'u jechuudha wanni dhalatullee bu'aan dhufullee waan gammachiisaa ta'u natti fakkaatu illee akka nama dhuunfaa tokkoo jechuudha. Kana dubbatee kan biraa waa'ee hidhamtootaatiin wal qabatee gaafii gaafatameef immoo maal deebisee hidhamtoota ani akka dhuunfaa kootitti akka isaan iddoo kana taa'aniitumaani morman barbaada malee akka hidhaman hin barbaadu. Immoo yakkamaa ta'uu fi yakkamaa ta'uu dhabuu isaanii kan addaan baasu ana otoo hin taane mana murtiiti. Mana murtiitu addaan baasa. Ani akka obboleessa tokkootitti as taa'ee anaa wajjin na mormaa akka jiraattu barbaada. Garuu immoo gara 4 kiiloo jechuu osoo hin taane gara paarlaamaa jechuu qabanii waan jedhudha. Akkuma beektan Dooktor Abiyyi gara 4 kiiloo tanan barbaadu jechuudha. Waa'ee kanarratti yeroo biraa irraa isin dubbadha. Waa'ee 4 kiiloo tana tuttuqaa 4 kiiloo hin jaallattu garuu gara paarlaamaa walitti ajaa'isaatii miti jechuudha. Paarlaamaa keessa abbaan barbaadillee yoo seene mormituun barbaadde yoo seene paarlaamaa irratti ajaan qabu garuu 4 kiiloo jennaaniin taphan beeku na fakkaata. Kanaaf deebii akkasii deebise jechuudha. Deebiin biraa immoo deebiin cimtuun jechuudha waa'ee malaammaltummaa wal qabateedha jechuudha. Kan gaafatame innillee waa'ee malaammaltummaa wal qabatee isaanumattuu achi deebise dhugumaa paarlaamaan maanuu malaammaltummaa kana ittisuudhaaf kutannoo qaba jedhee kanaan dura waa'ee qabeenya deebisuutitti yeroo dubbannetti waca meeqatu uumame dubbii meeqatu uumame kanaaf hagam kutannoo qaba waan jedhuu fi innillee immoo malaammaltummaa akka waan gadheedha itti kaasee jira jechuudha. Dooktor Abiyyi illee jechuudha waan jaalatamaan taane waan gadheedha waan badaadha.
kanaaf instituushinii malaammaltummaa baachuu hin dandeenye ijaaruu qabna kan jedhu jechuudha. Mee amma immoo kallattimaan gara viidiyoo isaatti dabarraa jechuudha. ከጠመንጃ ወደ ጠረጴዛ እንሂድ። ኤርትራም ያላችሁ ኬንያም ያላችሁ አሜሪካም ያላችሁ ኑ ብለን እኮ እዚሁ ቤት ነው ጥሪ ያቀረብነው። በብሔር ተጠምቆ በየቀኑ ስለ ብሔር የሚያቀረሸው ሁሉ እኛን በብሔር ሊከስ ይፈልጋል። 3 ክላሽ ይዘው ውር ውር ሲሉ 4 ኪሎ ይታያቸዋል። ትንሽ መንገድ ሲጓዙ ካለነሱ ጀግና የለም፣ አርበኛ የለም። ትንሽ ሲቆነጠጡ ደግሞ ጄኖሳይድ ነው። አንተ ስትገል ጄኖሳይድ ካልሆነ እኔ ስገል ጄኖሳይድ ሊሆን አይችልም። መግደል መተው ነው መፍትሄው። በቅርቡ አንዳንድ ቦታ ላይ መፈንቅለ መንግስት እናካሂዳለን ብሎ አንዳንድ አባቶቻችን ውይይት ያደርጋሉ። መፈንቅለ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ አይሳካም። እኛ ወታደሮች ነን። መፈንቅለ መንግስት እንዳይሳካ አድርገን ተቋማት ተሰራል። ኢትዮጵያ ውስጥ መፈንቅለ መንግስት አንዴ ተሳካ፣ የዛሬ 50 ዓመት። ከ50 ዓመት በኋላ ብዙ የሚረቡና የማይረቡ ሙከራዎች ነበሩ፣ አልተሳኩም። በግጭት፣ በጦርነት፣ በሽፍታነት፣ በመፈንቅለ መንግስት ስልጣን ኢትዮጵያ ውስጥ መያዝ ማለት ብሎኑ እንደተበላበት ጥርስ ማለት ነው። የሚሽከረከር እንጂ የማይሻገር ስፓናቶ የሆነ ብሎን ዝም ብሎ የሚሽከረከረው አያስርም፣ አይሻገርም። የኦሮሚያው ሸኔ ተሳክቶለት አዲስ አበባ ቢመጣ ምን ያደርጋል? ኢትዮጵያን ያፈርሳል እንጂ ከወዲሁ ካለኔ ሌላው ሰው አይደለም የሚል እሳቤ ይዞ አማራ ክልል ያለው ሸኔ ቢመጣ ምን ያደርጋል? የአባቶቼን ርስት ወርሳለሁ እያለ። ይሄ የሁላችን ርስት ነው፣ የአባቶቼ አይደለም፣ የአባቶቻችን ርስት ነው። እዚህ ፓርላማ የታሰሩት ወንድማችን ሁሉም ተቃዋሚ የሚታሰር ከሆነ ጠያቄ ለምን አልታሰሩ? ጠያቄ እኮ ተቀምጦ እየጠየቁኝ ነው። እዚህ እርሶን የሚያስቀምጥ እሳቸውን የሚያሳስር ነገር ካለ ዲፍረንስ አለ ማለት ነው። ዲፍረንሱን ግን እኔ ዳኛ አይደለሁም። ወንጀለኛ ናቸው ጥፋተኛ ናቸው ልል አልችልም። የፍትህ ስርዓቱ አይቶ መርምሮ ፈትሾ ፍርድ ይስጥ። የግል ምኞትህ ያሉኝ እንደሆነ ግን እርሶም እሳቸውን ከእርሶ ጎን ተቀምጠው ባያቸው ደስታውን አልችልም። በሰላማዊ መንገድ 4 ኪሎ ተቀምጦ ጉዞ ወደ 4 ኪሎ ከሚሉ 4 ኪሎ ተቀምጦ ጉዞ ወደ ፓርላማ እያሉ በሰላም ቢታገሉ ችግር የለብን። ተመረጥን፣ በዲሞክራሲያዊ መንገድ ተመረጥን። 2 ዓመት አለን፣ ማንም አይነካብንም። 24 ሰዓት የህዝብን ህይወት ለመለወጥ የሚተጋ መንግስት ህዝብ ካላመነ ማንን ያምናል? ሙስናን በሚመለከት ሙስና ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ የሆነ ምልከታ አለው። እኔ የፓርላማ አባል ሆኜ በቆየሁበት ጊዜ ልክ ቀደም ብሎ እንደተነሳው በዚያው መንገድ ነበረ ሙስናን አልታገልም መታገል አለብን እያልኩ ማነሳው። አሁን ባለሁበት የሥራ ቦታ ግን ትንሽ ነገሮች ለማየት እድል ስላገኘው በሚዛን ነው ነገር የማየው። አንደኛው ሌብነት ነቀርሳል። ሌባ ሰው ምንም ቢሆን ዋጋ የለውም። ምንም ቢሆን ለራሱ ለልጆቹ። ሌብነት ሳይዝ የለውም። ትንሹም ትልቁም መጥፎ ነው፣ መጥፋት አለበት። ኢትዮጵያ ውስጥ እየተጀመረ ያለው የሌብነት አካሄድ የምናስበውን ጉዞ ያደናቅፋል። በሽታ ነው። ልንዋጋው ልናቆመው ይገባል። ይሄ ሀሳብ ነው። ለዚህ ነው የሲቪል ሰርቪስ ሪፎርም፣ የህግ ማሻሻያ፣ የተቋማት ሪፎርም የምንለው። መታረም መታረቅ የሚገባቸው ጉዳዮች ስላሉ ነው። ግን ይህ ፓርላማ ሙስናን እንድንታገል ይፈልጋል ወይ? ትፈልጋላችሁ? የኢትዮጵያ ህዝብ ሙስናን እንድንታገል ይፈልጋል ወይ? አዎ፣ በአፍ አይደለም በተግባር ነው። ለምሳሌ በቀደም የንብረት ማስመለስ አዋጅ መጥቶ ነበር። በትንሹ እሱ ብቻ ልመልከት። ጥቂት ግለሰቦች ኢትዮጵያ ውስጥ በርከት ያሉ ቢሊዮኖች፣ ቁጥራቸውን አልጥራ፣ በርከት ያሉ ቢሊዮኖች ዝም ብሎ አየር ላይ የሚንቀሳቀሱ ብሮች አገኘን። ብዙ ናቸው፣ ቢሊየንስ ናቸው። እነዚህ ብር ምንጫቸው የት ነው ስንከተል
የገንዘቡ ባለቤት ያገኘናቸው ሰዎች አርሶ አደሮችና እንኳን ሚሊየን ብር ያላዩ ሰዎች ናቸው። ምንም በማያውቁ አክስቶች፣ ምንም በማያውቁ አያቶች የሚንቀሳቀሱ ትላልቅ ገንዘቦች አሉ። ይህንን ገንዘብ ከየት አመጣህ ብሎ መጠየቅ የኢትዮጵያ መንግስት አይችልም፣ ህግ የለም። እኔ ለምሳሌ ሌባ ሆኜ ሰርቄ በአንድ ያጎቴ አርሶ አደር ስም ምነግድ ከሆነ በእኔ አካውንት ላይ ካልታየ በስተቀር ምንም መጠየቅ አትችሉም። ይሄ ትክክል አይደለም፣ መመርመር አለበት። ከፍተኛ ሀብት የሚያንቀሳቀስ ሰው ከየት እንዳመጣው ማስረጃ ማቅረብ አለበት ብለን ተወያይተን ህግ ስናወጣ ከውጭ $10 ለላኩ ሬሚታንስ 20 ብር ለላኩ ሰዎች እነሱን ለመቅጣት ተብሎ ነው አይደለም። ሌቦች አሉ። እነዛን ሌቦች በህግ ለመጠየቅ ግን ድሮ የነበረው አካውንት ይታይ ነው። ጸረ ሙስና የሚመዘገበው እኮ አካውንት ነው። አሁን ቀረሱ ፋሽን። ያ ብር የሚንቀሳቀስበት ሰውዬ ራሱ ማወቁም እርግጠኛ አይደለም። እንፈትሽ ስንል የነበረውን አየር ላይ የነበረውን ጫጫታ ይታችሁታል። ኮሚትድ ከሆናችሁ የሚወጡ ህጎች ጤነኞችን ለመንካት አይደለም፣ ሌቦችን ለማረም ነው። እርምጃ በሚመለከት እኮ እናንተ ኢሚኒቲ አንስታችኋል። በሺ የሚቆጠር ሰው ታስሯል። በርካታ ሀብት ተመልሷል እኮ ለኮሚቴውማ። ግን በቂ አይደለም። ከዚያ በላይ ኦኬ deebinee walitti dhufnee jirra. Walumaa galatti maal jedhuu barbaade viidiyoo kana keessatti jechuudha. Dubbiin ijoon isaa jechuudha. Kanaan boodatti jechuudha fonqolchi mootummaa kanarratti gonkumaa raawwachuu hin danda'amu. Kan dhufuu danda'amu karaa filannootii fi karaa filannoo qofaani. Filannoon alatti humnaan mootummaan kun bu'uu hin danda'u waan jedhu kaasee kanaafuu fonqolcha gonkumaayyuu hin yaalina. Humna gonkumaayyuu hin yaalina. Qawwee gonkumaayyuu hin yaalina. Kanaan abdiin aangoo horachuu aangoo qabachuu keessan gonkuma hin danda'amu waan jedhee jala muree waan dubbate fakkaata jechuudha. Kanaafi hunda isaan fudhannee ani keessuma keessaa fudhee irratti dubbadhe waan ta'eedhaaf nagaa ta'a ulfaadhaa galatoo.